jira. Haa ta'u garuu dallaaltonni naggaadonni siyaasaa tokko tokko dhukkuba kanarraa waa buufachuudhaaf warra hamuumachaa jiruu fi yaa rabbi dhukkuba kana nu bal'isi warra jechaa jiruutu jira. Warri kun amma fakkeenyaaf warra reefka maxxansuudhaaf jarjaru warra du'a naggada bare kun ogeeyyoota fayyaatis haa ta'u tilmaama garaagaraa kaasaa jiran. Fakkeenyaaf diinagdeen biyya tanaa hin caccabxii, import export irratti daakamuu dhufaa, ogeeyyoonni fayyaa hin mufatu, hiriira bahuu, hamilee waan adda addaa kaasuudhaaf tattaafatanii jira. Fakkeenyaaf yoon marii teenyarra kan kaasu taate vaayirasiin koronaa gama fayyaa dhaabbilee fayyaatiin ni laamsheessaa, ogeeyyi fayyaa didee finciluuf taa'aa hin hojjedhu jedheeti. Gaagama hawaasummaa nama hedduutu du'uu taa'aa. Awwaalchaaf qopheessaa jechuu isaaniiti. Du'uu taa'aa. Diinagdeen ni laamshaa. Import exportii rakkoodhaatu irra dhufuu ta'aniin qancaraa. Akkanumatti illee raayyaa ittisaa keessatti hokkora addaatu ka'uu taa'aa. Jechuudhaan niyaa rakkoo keessaa waa buufachuudhaa naggadachuudhaatu mul'ata. Maaliif ilmi namaa kun yeroo rakkoon tun Ameerikaatti ammaan tana fakkeenyaaf USA tarraan tana lakkoofsi reefu gizee ilaalu nama 3,000tu du'ee jira. Ameerikaan waywaachaa jirti. Addunyaan yeroo akkana waywaachaa jirtu kanatti nama keenya kaa keessaa dhibee kana keessaa bifa baraaruurra tokkoomee namni hojjechuu fi tajaajila kennuun osoo irraa eeggamtu siyaasaa moggadhiisee lubbuu namaatu dursa. Tana keessallee siyaasaa naggatuuf hogguu namni wixxifatu hogguu argan waan nama ajaa'ibsiisu. Toora kanatti amalli baree nama dhiisuu jedhan. Harki hannawoo bare dooluun isaallee hin sossoo jedhan. Beekamtiin karaa ajjechaa namaatiin nama gowwoomsuun nama fixuun dhiiga namaa mul'isuun reefa namaa mul'isuun argame kun gaafa wanni sun miidiyaa irraa dhabamu araaraa namatti ta'a jechuudha. Araaraa namatti ta'a araaraa san barbaade namni waan san godhu malee silaa haala amma jiru kanaan xiinxalli akkasii hin kennamu jechuudha. Xiinxalli akkasii hin kennamu namni amma diinagdeen hin laamsha'a. Diinagdeen gaafa laamsha'a immoo namni wal saama. Kun jechuun maal jechuudha? Gamanumaa namni qopheessanii soo jiraate haalli amma jiru kun mootummaan dhibee kanaan qalbiin isaa qabamee jira. Isin immoo achitti hokkara kaasaa saamaa ka jedhu waan akkasii erga akkasii dabarsu garee qopheessanii waan akkasii jiraachuu hin danda'a jechuudha. Kun waan seeraan nama gaafachiisu. Maaliif akkana namni baay'een hin dhuma. Dhumaatii baay'eetu ga'uugaa toora sanitti ogeeyyiin fayyaa hin ifatu. Waan immoo ittiin ofirraa ittisan kana waan akka maaskii waan akkanaa kana hin argatanii jiraaf hin jiru odoon beeke hin argatanii. So kana waan dhabaniif isaan immoo hin fincilu tajaajila hin kennanii wanni jedhu kun saniin illee wal qabatee ammas caasaan nageenyaa waan kanarratti waan ittiin ofirraa ittisan waan funyaan itti godhatan waan harkatti godhatan waan qaamatti uffatan waan akkanaa kun hin dhiyaatu fi isaanis isaan keessa wanni kun namallee hin qabaa hin miidha waan kana ta'eefu jarri kun ammas tajaajila silaa kennan kana dhiisanii isaanuma keessa fincila silaa lafarratti ka'usan hansaamichaa san anannaasan ittisuu odoon ta'in ofiifu fincila kaasuuf deemu ka jedhu waan akkana nama barreessu argine. Kana jechuun maal jechuudha? Achi keessallee fincilaa jechuudha. Ogeeyyii fayyaatiinis fincilaa waan kana raawwatinaa jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Afaan tokkoon uummanni dhumuuf deema akkan duune maal waan akkanaa kana taasisaa. Garanaan immoo ogeeyyiin fayyaa of kennanii akka waan kana irratti hin duulle dhibee kana ittisuu irratti kan rakkate gargaaruu irratti
isolation center keessatti tajaajiluu irratti qorachuu irratti warra dhibamee warra dhukkubni irratti argamerree yaaluu irratti akka isaan onneedhaan bahanii hin hirmaanne deema fincilaa waan kana hin godhinaa ka jedhu ergaa karaa keessaa dabarsuu jechuun namni haa dhumatu jechuudha. Namni haa dhumatu jechuudha. Caasaan nageenyaa fincilii waan ajajni siin jedheen dhagahini gaafa jedhamu kunis olaantummaan seeraan kabajamini caasaan nageenyaa dhibee ittisuu kanarrattis qoodan fudhatini. Of course qoonni isaanii waan mootummaan gubbaa dabarse sosochiin uummataa ka dhaabbate kun taaksiin magaala keessaa han dhaabbate kun ka hojii irratti ooluu danda'u karaa caasaan nageenyaati. So caasaan nageenyaa kan akka inni waan kana raawwanne dhoowwuu jechuun dhibeen kun ammas haa faffaca'u namni haa dhumu ka jedhu jechuudha. Silaa yeroo akkanaatitti maal inni kan namni jedhu poolisiin immoo raayyaan ittisaa caasaan nageenyaa gubbaa haga jalaatittu waadaan inni seenu ofii badee biyyaaf uummata baraaruun wannoon isaatu. Caasaan fayyaallee akkasuma of kennee wareegama kaffalee uummata isaa biyya isaa balaarraa baraaruun gaafa dhibeen hamaan akkanaa galee jechuudha. So wanni silaa namni namaan jedhu yeroo akkanaa kanatti yeroo hamtuu kanatti waa hundi isinii guutuu hin danda'u. So yoo guutuu baatellee yeroo hamtuuti humni biyya keenyaallee amma ga'u isinis hin beektani waa hundumtuu balaa kana gaafa darbine itti deebinee mari'anna. Amma yeroo itti waan ofii yaadanii miti yeroo biyya baraaruuti yeroo uummata baraaruuti. So hundi keessanuu humna dandeechaniin beekumsa qabdaniin wal qarqaartanii onneedhaan waan kana duultanii even caasaa fayyaa qofa otoo hin ta'in dargaggoonni tola ooltummaadhaan bahanii namni akka waan kanarra duulee dhibee kana injifatu haamilee itti kennita malee wanni kun ta'uu malaa jettee fincilaa jettee karaa keessa akka xiinxala wayii goote xiinxalaa miti garuu ergaa biraa fincilaa waan kana raawwatina adidaa jettee akkanatti ittiin himtu jechuudha. Hin godhamu jechuudha wanni kun. Wanni kun sadarkaa biyya ganuuti sadarkaa uummata ganuuti sadarkaa biyya jibbuuti jechuudha namni yoo keessatti ilaala. Saniin gamanatti namni gara saamichaa seenaa. Nyaanni dhumee maal waan akkanaa kan akkanatti miti an dubbiin xiinxalamu waan kana miti silaa ka'imamu aadaan uummata keenya jira uummanni keenya nama inni beeku qabeelee isa bira duu itti dhiisiti warra inni hin beekne bishooftutti beektaa fayyaarri Itoophiyaa barsan kufe nama achi du'e san haga dheengadda taskaara baasuutti itti gahe nama argee hin beekne nama waan ta'eef jechuudha. So uummanni keenya uummata gaafa rakkoo walirraa dheefu miti. Uummata gaafa rakkoo waan qabu walii hiree wal qarqaaree wal utubee rakkoo waliin bahu malee uummata gaafa rakkoo wal nyaatu miti jechuudha. Uummata wal saamu miti jechuudha. Uummata ofiitti walitti deebi'ee wal miidhu miti jechuudha. Yoommoo namni waan qabu si qarqaare waan isa saamtuuf ati isin qabdu jechuudha. Namni waan qabu yoo rakkoo kana keessaa baane yoo dabarre kasilaa nyaachutu ta'u manni mana ka ta'u yoo rakkoo kana keessa darbine itti jiran. So amma balaan kun erga tokko nutti dhufe hundi keenya humna qabnuun wal qarqaarre wajjin keessa bahuudhaaf akka wal qarqaaru akka wal tumsinu akka immoo nageenya ollaa ofii hundumtuu nagaan waa hunda olee bahu olee galu kana gorsita malee balaa akkanaatiif bu'uu deema namni wal saamuuf deema ogeeyyiin fayyaa finciluuf deemu humni nageenyaa ajajamuu diduu fi waan akkanaa jettee shororkaan akka babal'atu qofa otoo hin ta'in jarri sunillee jarri silaa diyuutii irra jiru kun akka isaan waan silaa yaadanii garan taanetti deeman akka kana miti jechuudha akka xiinxallitti kennamu. So kuni hammeenya guddaadha. Kuni jibba biyyaati. Kuni jibba uummataati. Afaaniin arrabaan gara gubbaatitti maqaa uummataatiin badii uummataa lallabuu jechuudha wanni kun. Galatoomii ani yaada kiyya kennachuudhaaf yaa'u mariirra jirra. Gaaffii fi deebisaa miti marii godha. Marii wanni. An wanni na dhibu yeroo takka namni jaalala biyyaa qabu. Value biyyaa
namni jaalala uummata fi qabu, namni jaalala raayyaa ittisaa qabu, namni jaalala poolisaa qabu, namni jaalala fayyaa qabu, namni jaalala nageenyaa qabu yeroo muddamaa ta addunyaan itti ciniinfachaa jirtu tana tan addunyaan ittiin fayyaa dhabdee girgiraawaa jirtu pirezidantii wanta xaaliyaan agarre wanta hoogganaa xaaliyaan akkaataatti imimmaan harcaasee uummata addunyaarra booyaa ture akkaataa uummanni san itti du'e nuti numaa boodarra nu bira gahuun kun hubannoo jajjabaa akka uummanni keenya qabaatuuf